Viidiyoo kana keessatti kan nuti ilaallu General Physics for Freshman Course barattoota Naachuraal Saayinsiitiif kan kennamu General Physics Chapter 1 Part 1dhaan jalqabna. Part 1 irratti mata duree 3 kan ilaallu ta'a. Tokkoffaan Physical Quantity kan jedhu akka moojala irra jirutti jechuudha. Kan ilaallu tokkoffaan Physical Quantitydha. Lammaffaan Unitydha. Basic and Derived Unit kan jedhu bal'inaan kan kutaa gadiitti baratamaa ture. Inni sadaffaan immoo Conversion of Unit kan jedhu kana sirriitti kan ilaallu ta'a. Part 1dhaanii jechuudha. Akkuma seensaaf ta'uuf jalqaba hiikaa fiiziksii irraa kaana. Fiiziksii jechuun akkuma saayinsii uumamaa kanneen biroo, akkuma keemistirii, akkuma baayoloojii, fiiziksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee kan inni irratti xiyyeeffatu yookaan fiiziksiin saayinsii safaraati. Physics is a science of measurement. Fiiziksiin saayinsii safaraati. Akkuma keemistiriin saayinsii yaalii ta'e, akkuma baayoloojiin saayinsii lubbuu ta'e, gabaabumatti kan nuti ilaallu, kan nuti qabannu fiiziksiin saayinsii safaraa ta'uu isaati. Boqonnaa kana keessatti yookaan paartii kana keessatti bal'inaan waa'ee safaraa irratti kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha. Safara jechuun yookaan measurement jechuun measurement is the comparison of an unknown quantity with a known fixed quantity. Kana jechuun safara jechuun madaaluu yookaan comparison of unknown waan hin beekamne tokko wanta beekamu bira qabanii madaaluu. Fakkeenyaaf lafa tokko yeroo safarru dheerinni laficha sanaa kan hin beekamne yoo ta'e, kan nuti ittiin safarru suni meetira yookaan ulee meetiraa fayyadamne noun wanta ta'e, fixed wanta ta'e fayyadamne ittiin safarra. Kanaafiyyuu safara jechuun madaaluu wanta hin beekamne tokko wanta beekamu bira qabanii madaaluu yookaan safaruu kana jechuun safara jedhama. Physical quantity yeroo dabarru, physical quantity jechuun akkuma kutaa gadiitti barachaa turre qaamolee safaraman yookaan qaamolee safaramoo jechuu dandeenya. Amaloota mataa mataa isaaniitiin qaaman safaramanii jechuudha. Physical quantitiin kun bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Can be basic or derived. Beezikii ta'uu danda'u, derivedii ta'uu danda'u. Kanneen bakka lamatti qoodnee ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaanii basic physical quantity. Basic physical quantity warri nuti jennu the quantity that can be measured directly. Kanneen kallattiidhumaan safaraman. Kallattiidhumaan. Fakkeenyaaf dheerina safarra yoo ta'e length. Dheerina yeroo safarru kallattiimaanii ulee meetiraa fudhannee wanta safaruu barbaannu sana safarra. Yuunitiin waltaawaa isaa meetira jechuudha. Hanga yeroo safarru yookaan maasii yeroo safarru miizana yookaan kiiloo sanarra keenyee wanti kun kiiloogiraama hamma kan, giraama hamma kan jennee safarra. Wanta biraa as qabaa achi qabii biraa kan hin qabne kallattiidhumaan kan safaramu yookaan directly yeroo jedhamu lengizii fi maasiin lama ta'ee beezikii ta'uu hin danda'u.
qobaatti leengiziin beezikiidha, maasiin beezikiidha. Safaroonni akkasii jarreen kun safara torbadha. Isaanis leengiz, maas, taayim, tempereecher, elektiriik kaarentii, amount of substance, luminous intensity. Warreen kun torban beezik jedhamu. Inni lammaffaanii derived physical quantity. Derived physical quantity kan jennu the quantity that can be described by combination of basic physical quantity. Derived physical quantity yeroo jennu warra basic ta'an, warra torbaa sana irraa kan derived ta'anidha. Yookaan leengiziif maasii irraa, yookaan maasii si'a 2 si'a 3 irraa, yookaan dheerina yeroo 2 yeroo 3 fayyadamuudhaan akkaataa garaa garaatiin kanneen beezikii irraa derived ta'an derived physical quantity jedhama. Combination of basic physical quantity. Warra torbaa sana irraa kanneen derived ta'an derived physical quantity jedhamu. Warreen sana irraa dhufan malee kophaatti iddoo biraatti dhufan hin qaban. Isaanuma torban sanatu yookaan walitti baay'atee, yookaan walitti daamee, yookaan waliif hiramee maal ta'a? Derived ta'a. Warreen kun baay'eedha. Fakkeenyaaf force, speed, pressure, energy, power, volume baay'eedha isaan. Fakkeenyaaf foorsii yeroo fudhannu iddoo bu'iinsaa F'dha. Niwutoonidha yuunitiinsaa. Daayimeenshin. Daayimeeshiniin kun akkaataa isaan itti beezikii irraa qiqindaa'an dabalatee karaa ittiin yuunitiin isaa dhufudha. Fakkeenyaaf niwutoon jechuun kiiloogiraam meetir per sekond iskeerii. Niwutoon jechuun kiiloogiraam meetir per sekond iskeeriidha. Akkamitti akka dhufu karaa kanaan ilaallaa jechuudha. Karaa kanaan immoo kan ilaallu akkamitti derived physical quantity'n basic physical quantity irraa akkamitti akka inni derive ta'u kan ilaallu ta'a. Mee foorsiin akkamittiin derive ta'a yookaan daayimeeshiniin foorsii akkamitti dhufa kan jedhudha. Fakkeenyaaf mee foorsii irra yeroo kaanu foorsiin walqixaa acceleration times maasiidha. Kana jechuun cheenjiin V over T times mass jechuudha. Bakka acceleration kana buufnee maasiidhaan baay'ifnee kun walqixa ta'a. Velocitiin immoo displacement over time ta'a. Irra kana sii qabnaa time tokko jalaa qabnaa maasii qabnu ittiin baay'ifnaa. Kana booda hima herregaatiin yeroo salphifnu maal ta'a? Walgalagalee ittiin baay'ata jechuudha. Displacement over time baay'isuu 1 over time baay'isuu maasii sii qabna. Maasii sii qabna jechuudha. Kana booda kana walitti baay'ifna. Mass times displacement over time square ta'a jechuudha. Kana jechuuni foorsiin kanneen akka maasii, displacement, taayimii irraa derive ta'uu isaa kan agarsiisudha. Gara yuunitii isaatti yeroo deebifnu maasiin kun maaliin safaramaa? Kiiloogiraamaa. Displacementiin meetiradha. Taayimiin sekendiidha.
yeroo 2 iskuweer. Kanarraa diraayiv ta'ee jechuudha. Yookaan akkasittis barreessuu ni dandeenya. Akka kitaabarra jirutti kiiloogiraam meetir per yookaan sekondi the power of -2 jennees barreessuu ni dandeenya. Kuni kun walqixa. Kana jechuun niwutoonii jechuudha. Akkasittiin diraayiv irraa ta'a. Conversion of units. Measurement of physical quantities are expressed in terms of units which are standardized value. Safarri qaamolee safaramoo akkamitti ibsama? Yuunitiidhaan ibsama. Yuunitiin kun immoo yuunitii tokkorraa gara yuunitii tokkootti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf leengizii yeroo safarru inchiidhaan yoo nuu kenname meetiratti deebisuun ni danda'ama. Fuutiidhaan yoo nuu kenname meetiratti deebisuun ni danda'ama. Maayiliidhaan yoo kenname meetiratti deebisuun ni danda'ama. Meetiratti deebisuun ni danda'ama. Seentimeetira meetiratti deebisuun ni danda'ama. Milimeetira meetiratti deebisuun ni danda'ama. Asirratti inchii kanaa fi inchii kana meetiratti yeroo deebifnu hariiroo akka as teebilii irratti argamu kana fayyadamnee deebisuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf tokko inchiin walqixa 0.0254 meetira. Hariiroo kanaan deebisuu dandeenya. Tokko fuutiin 0.3048 meetiradha. Karaa kanaan deebisuu ni dandeenya. Tokko maayiliin walqixa 16.934 meetira. Haala salphaadhaan akkuma teebilirra jirutti akkasitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf tokko inchiin 0.0254 meetira. Tokko fuutiin 2.3048 meetira. Tokko tooniin 1000 kiiloogiraama. Tokko paawundiin 0.456 kiiloogiraama. Kanneen deddeebisuun karaa salphaa ta'een ni danda'ama jechuudha. Mee kun akkaataa inni itti deebi'u luukii irratti ilaalla. Akkuma yaadatamuuf jechuudha malee kun barnoota kutaa gadiidha. Tarii qormaatarras dhufuu waan danda'uu fi fakkeenya 2 fudhannee akkaataan itti inchiirraa gara meetiraatti, meetiraa gara inchiitti maasii, vooliyuumii fi teempireechara kana keessa fakkeenya 2 fudhannee luukii irratti haa ilaallu. Kanarratti immoo fakkeenyota tokko fudhannee akkamittiin yuunitii tokko gara yuunitii biraatti akka jijjiirru ilaalla. Mee jalqaba kan leengizii irraa kaana. Egzaampilii kitaaba keenyarra jiru yoo ilaalle, egzaampilii tokkoffaa irratti 0.02 inchiin nuu kenname gara meetiraatti, gara miilimeetiraatti, gara maayikiroomeetiraatti jijjiiruudha kan nuuf kenname. 0.02 inchiidha. Gara meetiraatti, miilimeetiraatti, gara maayikiroomeetiraatti kan gaafatamne jechuudha. Gabaabumatti kana jijjiiruudhaaf maal fayyadamna? Hariiroo nuu kenname fayyadamna. Hariiroo keenya akkuma nuuf kenname tokko inchiin walqixa 0.025 meetira nuu kenname. Kana gara miilimeetiraatti, gara maayikiroomeetiraatti jijjiiruudhaaf 0.02 inchiin nuu kenname. Kallattii maafillee iddoo kanatti barreessuu dandeenya. 0.02 inchi
maalitti deebifna? Meetiratti. Fakkeenyaaf meetiratti yeroo deebifnu as jijjiirama kaa'achuu dandeenya. Y yoo jenne fakkeenyaaf kiroos goonee waliin baay'ifna. 1 inchii baay'isuu y walqixa 0.02 inch times 0.02 inch times 0.0254 meetira. Kanaan baay'ifna. Y kana qofaatti hambisuudhaaf maal goona? 1 inchiidhaaf irra garanaanis 1 inch jenna. Inchiin inchiidhaan bada. Barbaadamaan keenya walqixa maal ta'a? Inchiin inchiidhaan hin badaa. 0.02 baay'isuu 0.0254 kun maal ta'a? 0.123 meetira ta'e. Kana bifa saayintifikiidhaan kaa'uudhaaf akka barbaannetti sheeppii goonee akka nu barbaachisutti kaa'achuu dandeenya. Fakkeenyaaf 5.08 jennee 1, 2, 3, 4 tuqaa iddoo kana geessine jechuudha. Baay'isuu 10⁻⁻⁴ maaliif yeroo 1, 2, 3, 4 yeroo 4 deebisnee akka kanatti kaa'uu dandeenya. Meetiraan jechuudha. Kun waluma qixadha. Yeroo miilimeetiratti jijjiirru immoo miilii jechuun walqixa 10⁻³ jechuudha. Isuma kana maal goona? 10⁻³ fuulduratti deemsisnee isaan jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf kana maal goona? Jalqaba kan arganne yeroo 3 dudduubatti deemsifna. 1, 2, 3 tuqaa keenya asii fuune iddoo kana geessina. Maal ta'a? Miilii as geessachuuf jechuudha. 1, 2, 3 tuqaan keenya iddoo kana galee 0.508 miilii as geessinee jechuudha. Miili meetira. Kanaaf walqixa nuuf ta'a. Inni sadaffaan immoo maayikiroomeetira. Maayikiroomeetira jechuun 10⁻⁶ jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo 6 dudduubatti deemsisuudha. Kana jechuun 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeroo 6 dudduubatti deebifna. Meeqa ta'a? Zeeroon kun hin badee 508 maayikiroomeetira jennee kaa'uu dandeenya. Akkasittiin jijjiiruun hin danda'ama yuunitii tokkorraa gara yuunitii biraatti jechuudha. Fakkeenyi inni lammaffaan nuuf kenname isa lammaffaa irratti kun fakkeenya tokkoffaadha. Lammaffaa irratti maaltu kenname? 2,500 paawundii nuuf kenname. 2,500 IB gara kiiloogiraamaatti kan kenname. Kanas hariiroo isuma nuuf kenname fayyadamnee jijjiirraa jechuudha. Innis maaltu nuuf kenname hariirooni? 1 paawundiin walqixa 0.4536 kiiloo giraama. Hariiroo kana fayyadamnee jijjiirraa jechuudha. Yoo ta'e 2,500 paawundiin immoo walqixa meeqaa? Mallattoo gaaffii jechuudha. Yookaan waayiidhaan hojjechuu dandeenya. Kiroos goonaa kana baay'isuu kana 1 IB times Y walqixa 2500 IB times 0.456 kiiloogiraama. Kanaafuu kana maaliif irra 1 IB lafarraa balleessinaa. Waayin keenya walqixa maal ta'a? 2,500 baay'isuu 2,500 baay'isuu 0.456
3 kiiloogiraama. Kiiloogiraamatti maal nuu ta'a? 1134 kiiloogiraama nuu ta'a jechuudha. Karaa salphaa kana jechuun 2500 paawundiin walqixa 1134 kiiloogiraamaa wajjin walqixa ta'uusaa akkasitti agarsiisuun ni danda'ama. Fakkeenya biraadhaan immoo akkamitti akka kiiloomeetira per haawarii gara meetira per sekendiitti, meetira per sekendii immoo kiiloomeetira per sekendiitti akka jijjiiramu mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf kiiloomeetira per haawarii gara meetira per sekendiitti. Kiiloomeetira per haawarii gara meetira per sekendiitti gaafa jijjiirru kiiloomeetira per haawarii kan nuu kenname kana maaliif irraa 3.6 karaa salphaatiin hirree meetira per sekendiitti jijjiiruu ni dandeenya. Yeroo immoo meetira per sekendii gara kiiloomeetira per haawariitti deebifnu immoo meetira per sekendii isa nuuf kenname kanaa 3.6 baay'ifnee kallattii maanii gara kiiloomeetira per haawariitti jijjiiruu ni dandeenya. Mee fakkeenyaaf 30 kiiloomeetira per haawarii yoo nuuf kenname kallattii maanii 30 kanaa meetira per sekendiitti jijjiiruu fi 30 kana meeqaafirraa 3.6 yeroo kana meeqa ta'a? 3.6 yoo hirree meeqa ta'a? 8.33 repeated meetira per sekendii ta'a jechuudha. Karaa gabaabaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu fakkeenyaaf 30 kiiloomeetira per haawarii gara meetira per sekendiitti yeroo deebifnu kiiloon kun 1000 wajjin walqixa. 30 baay'isuu bakka kiiloo kana 1000 buufna. 1000 baay'ifna jechuudha. Kana jechuun 0.3tti daballa. Maal ta'e? Meetira ta'e. Haawar jechuun immoo sekendii 3,600 jechuudha. 3,600 sekendii. Maaloo sekendii. Karaa gabaabaa akkasittiinis jijjiiruu hin dandeenya. Kana jechuun maal ta'a? Kana jechuun kana hiruu kanaa 300 hiruu 36 meeqa ta'a? 8.33 meetira per sekendii. Karaa kanaanis deebiinsa tokko nuu dhufa jechuudha. Karaa salphaa akka kanatti kiiloomeetira per haawarii gara meetira per sekendiitti, meetira per sekendii gara kiiloomeetira per haawariitti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Mee vooliyuumiidhaan fakkeenya tokko yeroo daballu vooliyuumiin walqixaa h times length times w dha. Hojjaa baay'isuu dheerina baay'isuu dalgee akka kanattidha kan safaramu vooliyuumiin jechuudha. Qabeenya jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a? H'n meetiraan safaramaa, kunillee meetira, kunillee meetira. Vooliyuumii jechuudha. Kanaafiyyuu yuunitii waltaawaa vooliyuumii meetira kiiwubiidha. Kana yuunitii tokkorraa gara yuunitii tokkootti jijjiiruu fi fakkeenyaaf 20,000 seentimeetira kiiwubii gara meetira kiiwubiitti jijjiiruudhaaf
jalqaba maal goonaa? Tokko meetir walqixa meeqa? 100 seentimeetira. Kana beeknaa? 1 meetirri 100 seentimeetira. Mee kana karaa lachuu kiubii gaafa goonuu meeqa ta'a kun? 1 meetir kiubii walqixa 0.6 seentimeetir kiubiidha. Kanaafuu 1 meetir kiubiin miliyoona 1 seentimeetir kiubiidha. Kana booda hariiroon isaanii kan erga argannee kana finnee iddoo kana keessachuu dandeenya. Innis maal ta'a? As finnee qixa kanaan barreeffannaa jechuudha. 20,000 seentimeetir kiubiin immoo walqixa meeqadha? Mallattoo gaaffii yookaan jijjiiramaa y fayyadamuu dandeenya. Kun maal ta'a? Y times miliyoona 1 seentimeetir kiubii walqixa 1 meetir kiubii baay'isuu 20,000 seentimeetir kiubii. Kana booda kana qofatti hinfachuuf meeqa ofirraa? Miliyoona 1 ofirraa seentimeetir lama irra 100 meetir kiubiin nu hafa. Kana booda 2 duwwaa tuqaa duwwaa 2 duwwaa tuqaa duwwaa 2 meetir kiubiin nu hafa jechuudha. Kanaafiyyuu akkasittiin vooliyuumii yuunitii tokkorraa gara yuunitii tokkootti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Mee fakkeenya kanaan immoo akkamitti tempereechara digirii seentigireedii gara digirii faaranaayitiitti, digirii faaranaayitiii gara digirii seentigireediitti akka jijjiiran ilaalla. Fakkeenyaaf mee 40 digirii seentigireedii gara digirii faaranaayitiitti yeroo kana jijjiirruu foormulaa nuuf kenname fayyadamnee digirii faaranaayitiiin walqixaa 9/5 digirii seentigireedii ida'uu 32. Digirii seentigireedii nuuf kenname 9/5 baay'ifnee meeqa itti daana? 32 itti daana. Wanti haaraan tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Mee fakkeenyaaf 9/5 meeqa nuu kenname? 40 nuu kenname. Baay'isuu 40 ida'uu 32. 9/5 baay'isuu 40 meeqa ta'a? 72 ta'a. 72 ida'uu 32 walqixa digirii faaranaayitiidhaan meeqa arganna? 104 digirii faaranaayitiii arganna. Karaa salphaa foormulaa qabannee akkasittiin jijjiirraa jechuudha. 98 digirii faaranaayitiii yoo nuu kenname immoo gara digirii seentigireediitti jijjiiruu fi maal goonaa? Foormulaa kana fayyadamuu dandeenya. Akkamittiin? Digirii faaranaayitiii meeqa nuu kenname? 98 nuu kenname. 98 bakka digirii faaranaayitiii kan 98 buufna. Walqixa maal qabna? 9/5 digirii seentigireedii qabna. Ida'uu 32. Kan akkasittis barreessuu ni dandeenya. 9/5 digirii seentigireedii ida'uu 32 walqixa 98. Kana si balleessuudhaaf
gamalachuu negatiivaaf irra 32. Negatiivaaf jechuun hir'isuu 32 asiis hir'isuu 32. Kun asii wal balleessaa 9/5 digirii seentigireedii wal qixa 98 hir'isuu 32 jechuun 66. Digirii seentigireedii kana qubaatti hanfachuun maal goonaa? 5/9 baay'ifna. Asiinis 5/9. Yeroo kana kun wal balleessaa maaltu nu hafa? Digirii seentigireedii keenyatti 66 baay'isuu 5/9. Kana jechuun 36.66 digirii seentigireedii. Karaa salphaa akkasittiin jijjiiruun ni danda'ama. Unit conversioniin waan haaraa miti, waama guddatti beeknudha. Garuu yoo qormaata irra dhufee fi akka haaraa hin taaneef asumaan yaadachuufis fayyada. Mee asirratti immoo aktiivitii moojila fuula 4 irra jiru aktiivitii 3tu jira. 3 kana hojjennee kutaa kana yookaan viidiyoo kana kanuma irratti hin xumurraa. Tokkoffaanii a common Ethiopian city's speed limit is 30 km/h. What is this speed in mile per hour? 30 km/h kana gara maalitti gaafate? Miles per hour itti gaafate. Akkuma fakkeenya ammaa ilaallee turre kan nuuf kenname 30 km/h nu kenname gara maalitti nu gaafate? Mile per hour itti nu gaafate. Karaa salphaa kana jijjiiruun ni danda'ama. Karaa salphaa akkamitti jijjiirraa? Hariiroo jalqaba qabnu fayyadamnee fakkeenyaaf tokko maayilii jechuun wal qixa meeqa jechuudha? 16.09.34 meetira jechuudha. Karaa salphaa kana qabna. Tokko maayiliin 16.9.34 meetira ta'uu beekna. Kana fayyadamnee kana jechuun 30 km/h jechuun karaa gabaabaa 30 kiiloomeetira baay'isuu tokko irra haahorii jechuudha. Karaa gabaabaa ishuma kana maayilitti deebifnaa jechuudha. 30 km/h jechuun meeqa jechuudha? Kiiloo jechuun 1000 sababa ta'eef 30 daballa meetira. Kanaafiyyuu kana jechuun maal jechuudha ree? 30 meetira baay'isuu tokko irra haahorii qabna. Kanaafiyyuu kana maayilitti yeroo deebifnu tokko maayilii meeqa qabna? Akkuma asii qabnu tokko maayilii wal qixa 16.09.34 meetira qabna. Kanaafiyyuu 30 meetira kana immoo gara maalitti? Gara maayiliitti waa'ee keenya kaa'anna. Jijjiiramaadhaan baay'ifna jechuudha. Kana yeroo baay'ifnu y times 16.09 wal qixa 30 meetira baay'isuu maayilii. Kana qubaatti hanfachuun maaliif irraa 16.09.34
meetiraaf 16.934 meetiraaf kana akkasitti balleessinaa. Meetirri meetiraan hin badaa. Asirraa maal qabnaa? Waa'een keenya walqixa meeqa ta'a? 30,000 maayilii yeroo 16.09.34 asii qabna. Yeroo kanaa meeqa ta'a? 18.64 ta'a. Kana jechuun 18.64 maayilii ta'a. Kana booda asii maal qabnaa? 30 kiiloomeetira maal ta'e? 18.64 maayilii ta'e. Kanaafiyyuu kallattii maamillee iddoo sana keenya 18.64 maayilii baay'isu tokkorra haahorii. Kana booda maal ta'a? Karaa gabaabaa 18.64 maayil peer haahorii ta'a jechuudha. Deebiin keenya ni dhumaa kanadha. 18.64 maayil peer haahorii akkasittiin jijjiiruu dandeenya. Lammaffaa irratti kan nuuf kenname how many cubic meter in 250,000 cubic centimeter. Maaltu nu kenname? Kennamaan keenya 250 seentimeetira kiiwubii nu kenname. 250 seentimeetira kiiwubii gara maalootti? Gara meetira kiiwubiitti. Kan nu gaafate kana gara meetira kiiwubiitti jijjiiruudha. Hariiroo sila qabnu tokko meetirri walqixaa maal jennee 100 seentimeetira. Kana yoo kiiwub goone yoo meeqa ta'a? 1 meetira kiiwubiin walqixa miliyoona 1 seentimeetira kiiwubii jechuudha. Kanaafiyyuu erga hariiroon kun kana ta'ee kan immoo kallattii manas geessanna. 250 seentimeetira kiiwubii meeqa ta'a? Kana booda maal ta'a? 1 meetira kiiwubii baay'isuu 250 seentimeetira kiiwubii walqixa y times 10⁻6 jechuu dandeenya. Seentimeetira kiiwubii kanaafirra 10⁻6 yookaan 0.6 jechuudha. Meeqa seentimeetira kiiwubii kan meeqaanirra? Seentimeetira kiiwubiidhaafirra. Kun asiitii kanaan hin bada. Kun kanaan hin bada. 0.3 asiin balleessinaa. Asii 0.1 qabnaan balleessinaa. Kana booda waa'een keenya meeqa ta'a? Waa'een keenya walqixa meeqa ta'a? 25 meetira kiiwubii irraa 100 ta'a. Kana jechuun immoo karaa gabaabaa 2.25 meetira kiiwubiidha. Karaa gabaabaa akkasittiin jijjiiruu dandeenya. Gaaffiin sadaffaan keenya akkasidha. The average body temperature of a house cat is 101
0.5 degree Fahrenheit. What is this temperature in Celsius? Digirii 101.5 Faaranaaytii nuuf kenname gara maalitti nu gaafate? Gara digirii seentigireeditti nu gaafate. Kana jechuun giiveniin keenya 101.5 digirii Faaranaaytii gara digirii seentigireeditti nu gaafate. Kanarratti foormulaa gabaabaa sila fayyadamaa turre fayyadamuu dandeenya. Innis foormulaan keenya digiriin Faaranaayitiin walqixa digirii Faaranaayitiin walqixa 9/5 digirii seentigireedii ida'uu 32 qabna. Kallattiimaan iddoo kana gahuu hin dandeenya. Isasii digirii Faaranaayitii asii meeqa qabna? 101.5 digirii Faaranaayitii walqixa 9/5 digirii seentigireedii ida'uu 32. Kana jechuun 9/5 digirii seentigireedii ida'uu 32 walqixa 101.5 ni qabna jechuudha. Mee kana negatiiva goonees dabarfachuu dandeenya. Negatiiva 32 maayinus 32. Kana booda maal ta'a? 9/5 digirii seentigireedii asii kun 0 ta'eera walqixa 101.5 meeqa ta'a? 69.5 ta'a. Yeroo kana wal galagalchinee baay'isuu 5/9 asiinis baay'isuu 5/9 kun asiin bada digirii seentigireedii walqixa 69.5 baay'isuu 5/9 38.6 ta'e. Maaloo keenyatti digirii seentigireedii keenyatti akkasittiin jijjiiruu hin dandeenya.